Sini maali badamana cirasi mataan maqaan cirasi jedhan stresi maal jedhani afaan kee aan arrabni kiyya furda kana jedheen danda'u atummaan cirasi kana godhateeti akkana manyiifateeti jaartii afoo yoo ta'u waa ittiin dubbatu akkuma nama budaan kun hodhossa nyaatte nyom jedhee dhiyoo nyaata jedhani achi haasa'u obsan qabu dubbatu obsan qabu akkanatti kun akka balaatti jedhamu jettiti maal dubbanna waan dubbatanii miti caaltuuti yaa wanni amma Itoophiyaa tana keessa jiru. Innaa maal goonee dandeenya ree abbaa kiyya. Sila waa irraa dubbisamu. Mee isallee fooloo godhaa jira taaftaa billee godhaa. Maa namni 70 jiru kun uduu fooloo na godhe fooloo fi amma namummaa dhibbanaa dabalaa fi waan Oromoota labballee. Jara namni fooloo godhaa baallaa rabbii jedhaati. Isin karaa amma akkasanitti gudii biraallee dhageette. Jaarraa jalaallee wadalli harree gawaa fakkaatu kana edda jalaa hattuun baafatte asii oofanii amarticha ollaa kennaa mana aschaalootti qabanii adaaqalanii harree jarri gara biraatti binnee finna jette xabbafte achitti gurguranii isumaa dibbin godhee lafaan dha'ee qalu mataa harreeti miila achitti argine. Magana abbaa kiyya magana. Amma aschaalollee fuudhanii warri firdi beetii wanni itti korka godhee warri badali qombarii tana waamanii achichim godhanii foonarree qalee gurguraara masgintii naa beekuu qabaleen waradaan marti beekuu qaba akka aanaa kennaatti namni boonarree nu nyaachisee uduun beenne jaarsoleen teenne masgiida seentee luka keessa akka harree wadhiitaa namni uduun beenne akka korbeessa hoolaa nyaa wali godhaa wali bu'ee wal kuffisaa. Amma deengaddaa xibbanii dubbuddeena nyaattee gabbaatu uduma argine uduma ijji akkana argitu kolbaa walii akka walotii kana walaatee raasatti dhoqqee keessatti dib roobe keessatti waaqa ijoollaan achi biyyoo nyaachifte. Magaan rabbi nurraa qabu kaakan. Achiin gara kaan amma akkatti hin jiru sareetii akkatti hin jiru amma kun wadalli yoo tilmaamamee amma gansabaan salla'anii gansaba sii salla'anii meeqa ta'a yoo jedhani. Innillee in beektaa bira jaarraan qaraa birri jaalatta qaraa areerta kawaabee gubbaa keettee jedhe kuma dhibba jedhee nama harree orga oomee harreen kuma dhibba bitta jennee akkasi kun dubbii qabnee taa'aarra waan akkasiiti dhagaye. Amma dite mooreen illee kuma dhibba malee jedhee suni salphinnaa yuufiifuu salphinna qee isin galee abba subhaan. Maali lubbuu namaati ka wadala harree du'ee waraabessaa duru gadarkisa amma namni rakkinnaaf nyaatte ka gadi baanee gumaa namaa fixataa irra kuma dhibba kafallatu maal jetta uzubilla abbaa torba tuun dhageene kana. Seema rabbii kee akkana jalaa rabbi nu abaraaru subhaanallah akka dhibee sabana rabbi jalaa nu abaraaru. Aftoo farilla sareetii kun waan akka koronaa kana to'ibataniiti amma liqimsatti cirqii kana umaranii qoffee xaxatanii deemanii akka nama kunoo shekkeeriin qabdee. Caalitii maal dubbatanii akkasii rabbi nama haa eegu. Waan dubbatanii miti kun magana abbaa kiyya. Waan dubbatanii namni nama dhaga'uu yoomiin waalaikum salaam. Maa tokko fagaamoo maal jedhan tokko maanni meenatti maa ijoollee nan dagadhe afaan isa arabaatiin isa san gatii widdiin bitama akka malee yoo kabeettan ta'e jechuudha seen kazaa bittee fiddee akkana godhi miici suuta irraa baay'isteen quuncisini naan jette wuy madaam jedheen dhiiwa fagaasan sa kazaa biyya keenya barukuu kana nyaatanii barii raasaayyuu wallaahi naan jette intuu maadde kun muka naan jette dhuguma naan jette wallaahi kaasii birii 35 bite. Endet akkamitti nyaanne si adaasi nyaata biyya dhiiftanii irra utaaltanii biyya namaatti qaxaramtanii jiraattan naan jette wallahi laaziim sah kalaama wallahi ani nyaadhu jedhee didee gaa wayii qammasee laalee bakka normaal no sokke midhaan ballawu abbaan sagalee qaqqabatee ta'a wallahi laaziim moo sagalee maal goonaree baayoloojii taatee dhufte ofiifu doktora taatee abuutta nyaadhaan jedhaa irta ganda keessa nu gara galchite. Abbaa kee maal dubbattanii mi'ana isiniin jedhe kunoo waan takkan isinaa siddiisa horii dheedullee midhaanii nyaadhaa. Maali amma maal san jettaati mucattiin tabariisota dheengadda kanaadaa dhufte korophiini namni buuqqataani namni daarabaaftu cafallaqanii sayitii itti naqanii affeelanii cim godhanii xoroshoon himmi hawwaan biri dhadhaa kana keessa buusanii nyaatanii maal godhu. Waan gara daarabaaftu waan gara lubbuu qabuu kanatti dhiyaadhu abbaa. Qofa waan amma wanti achi jira buccaa garitti amma wanni amma marfee waraanan jedhani gara lubbuu kana marfee waraananii waan sanii dhibee keessaa fuudhaniiti cim godhanii nyaatan jedhani waan takka ha'aan hin jiru ol naman deebisu quuxum godhee bashii takkii maal kolfita bishaan sifee jigi kolbaan kee jabu waan takka kun
Watakka namni takka amma kakara kolera jedhan kakara maali jedhani kakara asii deemanii kun wasaasa baatanii amma deettu yoo dur daadidde baatanii alga karaa makiinaan hin jirre kun qaballee hospitaala leephisi wanna kuyyara naannessanii geessani amma sunu hafe daarabaaftu ciniinsifnaa yooma san deettedhan lim goote daarabaaftu muddamsuu san yooma xurbu gaggooteedhan bonnaa nadhaan sun bareeda jedhan kun tanillee Abbaatii aan kana nyaadhu. Ana du'ee bada malee nyaadhu. Ani ni dhammaara haqa jiru. Mujuloo kun horii jiran kanallee affeelaa nyaadha. Baala baargaa Kamini mujuloo nama kami? Kunoo kan horii jiran kabada kunoo midhaan jala gaheeti midhaan jala haman kana ka abba. Qendoo jedhi kaa kana qendoo kaa mujaa jedhi kaa onna siddiisa fayyadama afaan keenyatti gosa gara garaatti baa margama biyya teenya biyya bareedaa Takkatti lafa buutuu kunoo abbaa kiyya. Mujattiin baay'eetti mujattiin tun kaleessa irraa sirraan buutu caaltu abbaa keetti na heerumsa keessaa na dubbisin jenne lafeetii maal goota caaltu waliin cinqabda. Jettiti kunoo rabbi jedhan irraa gabbu'aa kunoo keessaa waliin qaaqa wal fuudhitti heerumaa wal fuudha rabbi. Tidaarsan maree jenna haga kubbaayyaa matanni cabsitee lixxuufi. Tidaarsan maree Arsenaal jenna achiin gara kan abbaa Useenaa gaaf kan wannaan muka diginootiin mataa dhooftee cabsiteedhanii taarika gurraallee sii ta'a. Kolbaan kee cafa. Kiyya mokeessiitu cafa kolbanaa. Ani nuu kolbama abbaa kama walii cabuu wallaale. Rabbi. Akkasii midhaa irra teettanii ganama galgala kan saba ergi jedhaan warwaatinaa antiyyaa. Nurraade amma ganaa kana kuruphee walii huruufa keessa deemnee yookaan warqicha keessa naannofneetti shaanaa wannaa goomitoo lafa gatee fi dawarqee nyaannamu amma boqqollaa gad deemnee horii kiroosi jala nyaannamu. Warqee asitti widdii hiddi muuzii asii widdii kunoo waxii godhanii nyaatanii. Mataa muuziin dhalee irraa rarra'ee hafe widdii hin argamu ija gurraatti garaa keessaa. Lixaaci muuzii amma wanni bada qolli muuzii kunillee nyaatama. Wamaa nafuu wamaa lafan bu'u ka nyaatarraa hafe fuula dibata namni ni mata dibata. Akkasitti daraareetiin bifa jijjiiratee akkasitti bareedee. Ena kootu waaqa ilmoo bariiso waaqa waaqoo oborra waaqa jolloo alle waaqa waaqoo xonnosii waaqa xummee damboo bana koot amma kuni marti hin nyaatama. Homaa firfaara lafatti nambisan abbaa hin bayina. Maali amma barumatu kana ta'e moo tamaartanii kana fiddamoo maali argitan amma uume durii tabuuttaa nyaannee guddanne maal kolfitante majjina kolba. Geessee godhe abbaa kiyya tamaarree fi taamiini qabda. Taamini nu fiddani taamini barana taamini nu gootanii gabbaanee kuruphee waliin lukkuu golii huura keessa deemnee boombii dhoqqee keessaa qonyee nyaanna barana wanni isin nu gootan kana keessi wiccaa gale adaa kanaaf jaba baafta yoo namni takka waa dubbate wanni jaba baaftanii namarra buutaniif kana boombii nyaattanii buuqataa guurtanii raamuraarratti. Wanti wasiinii kun kenne akkanatti addaan nu badhise kana abbaa kiyya. Kana beekattu fayyi jedheedhaan namichi duri saree ijji dhukkubsatteeti laale jal'isuuf dhalti bakkisuuf batti mala saree dhalte jedhe. Harreen of nakaatti dhaabannee amma sayitiin affeelanii nyaatammoo duwwaa bishaanii calcal godhan. Akkuma fedhe abbaa dheedhiin illee deema. Yaadde nu fixxani. Tuni numa fixuu murtani akkuma fedheen tun gaafa waa takka illee karaallee nutti nimne. Tuni amma numa fixuu murattanii dubbaatan. Kennaa jiruun zaseem ta'e ati zaseemii maan namitti ittimta zaseemii nu gootanii nu. Zaseemii kiyyaa fayya. Abbaa. Rabbee. Jiruun sabana akkuma abbaan goote ta'atti maal kunoo durin dhageenne shaayinaan beeoor shongi akkitti waa arge nyaachuu jammare beela kan irraa ka'e amma kunoo wanti isaan beelaan nyaatanii jedhan hadha widdii kunoo alamii muluun nyaataara. Dhiisaa taqabbalaa natu isiniin jedhe ganama galgala. Lakkinurraa deeme eenyu bada. Eefinaan hin jedhina. Bashitaa makka farda lugaa maxxaxanii ganyaa fi aadedee offeef sakaallee deemnu kana sababaraa immoo kana warra chaayinaa jedhi xiqqaatu kana nuuf fide jedhanii wanni isin ooftanii nuuf fiddanii maali amma waa keessanii oola amma oofanii qaabatu dheengadda yoo qaaku ilma kiyya reetii oona laa dabarsanii daga. Dhagaye maali ummanni kee harka qaba harka hin qabu kumaata wanni ajjira barti waan quba hin qabne kumaataa jalla wal gahe ammallee isinirraa haamuru qubni keessa waslaattota irra baane
Dhagaye amma ofiifuu bada koronaan kun ka qoffee akka farda sangaa lugaamatanii deemanii sunillee hafe amma ka fafaattu dhufe ka addaa ka dhuufuun darbu dhufe jedhani amma gaafa kana yoo luboo qabanii maashiniin nama xiitte yoo dasee san lubootti dhufanne cinqaan dhufte salphinni keessan kana yoo kaboolee illee dachaate. Abba beesan shaayinaa namichi bee hin dogongoree gaafa san gaafa bada kunoo koronaan jedhan kun dhufetti. Maal dogongore? Hindu gongore jedhan bada qimamii wayitti hanqise jedhan bada simbira halkanii tanaaf feelee isiin tun xiqqoo hadhaa qabdi. Hadhaa santu keessaan baay'inii namicha dhiiteesse namicha isa qabee dhufe akkasitti walirraa waliin dhufe akkasi banii galaafate malee oma qara nyaatan kun oma qara baratame dhiisa. Aloo jaarsanii tokkiin qabe jara keenya. Ijoollee kuyeet keessatti hojii barbaadaa fi jaran. Waan jabaateen maali dhugamaa bar jiran haquma isiniin jedhaarraa bar haquma jirtu kana. Aloo itti dawwalanii jiran. Itti dawwalanii kuteen fakkaate alaa kulli haal nyaadhaa. Didinaati. Duwwaa teettanii asii qaaddan. Awwaan didu keessaa bada kun Oromoo kabuuriya jedhamu maal jedhan kana jedhu kana bichaa isa coraan nadida isaa bada ruubiyaani jedhan tokko. Rakki dhugama dubbatu. Yaali ifu kubata konneeshini na darbe. Abbaa kiyya ijoolleen taaptaap godhuu didde akkami isin hin darbine. Lakki dhuguma dubbate jetti kun ajjela eenyu siifan eenyu tuni maali dhugaa qardara dubbannee beenna sareetii dhuguma dubbanna. Abbaa amma isin waan isinitti mukeessa amma isin dhageettanii akka biyyanatti re'ee foolaa qabanii elmanii aana isii dirasii raasanii dhadhaabuu kana beettanii. Maal gara gammoojjii kanatti uummanni aanan mar'ee kan akka nu aanan loonii minyeeffannee dhunnu kana dhugaa namni jira sammuun cimaa qaaqa cimaa waa qabatu cimaa kenna konkaane aanan isaa kirooshii fi aanan isaa bashaa walitti dha'ee areera raasee dhugeeti kunoo konkaa morma buusaa deema akka qotiyyoo kenneeniitti darbanii eegee waan akka jinqillaatti hin qabu yoo waa gaafatan gisee torba itti himani. Wallaalummaa kiyyaa nama kunoo gisee durii tokko akkami hoolaa elman jedhee didaadha uduu galee kunoo horaaf re'ee kana bitee qallabeeti akka anan gaanaa bahutti. Lakki waan keessa isin amma akkasillee hin jettanii nu duri waan akkanaan beennu hoolaan dhaltee jennaan akkuma nama saanni dhaleetti minyeeffannee buna buufannee dhunnaa waan akka waan akkasii hin beennu cinqaa kana hin beennu isin amma sabanni keessan kun kawaa filatanii dharuma tokko korka jettanii kiisii yoo isin laalan duwwaa. Maali isin amma barwaa taatanii kaarreen qabne gaangee namaa tuffata jedhani kuno bar waa taatanii isin amma ofiillee dhaloota akkasii taatanii dhaloota duwwaa kana wanni keessan marti seeroo yoo waa isin gaafatan seeroo timirti yoo achi deemtan duwwaa aynata tokko fiddani kooppii walirraa gootani korro jaanta biri naxibii gosa tokko fida hujii gosa tokko barbaada waa dalagatuun hin jiru amma duri anamma gizee darguu saniin deemee waa qofani kifilaa gari inni amma mato halaka ani asir halaka inni hojii isaatiin na kabaja ani hojii kiyyan kabaja birgeedii kiyyan tuku an birgeedii isaan tuku namni wal kabaja kaammaa maal wal kabaja luffeen duwwaan kuno kijibaan naqa manjaa fi qaadii sobaa baafata hawwata ta'e na fe'ee kuno qiletti naqeeti gara oofuun beeku ofiillee qiletta reeti uno ummata keenya akkana galaafata maal ka amma waan dubbannu qabna. Ka amma waan dubbata irraa baheera abbaa kiyya ka amma namaa miti rabbi irraa dubbatu ka. Seero waa takka kun amma rabbuma sanitti illee galgala ganama dhaabanne boonne amma namni gara kaan foonarree nyaata koomee keessa jaarsonni uduma salee addunyaa foolgooteedha akka wadalaarree ka kun ofii aan beenne nya foolgooti jedhani waa takka akkatti hin jirru. Yeroo maqabaabii maaliirraa bakkareeti. Sagaleen kee sagalee haadha. Dhiisaa isin koomentiin dubbitina abbaa kiyya. Eeshi dubbadhu lafeetiyya maal jetta? Akkam jirtan amma mee dheengadda xaafii binna jettanii xaafii bittanii ree? Maal xaafii anamaara ka xaafii bitadhu xaafii ilmaan atteetu bitateeti minyeeffattee mana qamadii nyaannu qamadii coggaarraa nu fixxe jetteeti namni gadi bayeeti uumeetti nu dur marqa garbuu nyaanna arsiin garbuun beekamti aananiin beekamti uumee abba torba nutti hin jirre fidde amaarte nu minyeeffatte ilmaan atteetii amma xaafii adii fi xaafii diimtuu malee nyaannoo jettu kunoo mana keessa horuu dhaabaa deemti haateti waliin galtu tamaarte addachaate naxibiin jalaa buute biyyee nyaachifte ta'uu galte
dhagaa balbalaa tokko uduurra teettu akka soodduu waarituu xinniqii luboo dabsite kunoo balbala teetti ufi waakii siin qabdu ufi kunoo aguma geenne mataa kana dhaabaa deemte akka caakke jaldeessaa ta'afaa mukaa geette. Rakkanne caaliitii amma waan dubbannu wallaallee amma tamaarree gallee timirtii gallee duriin tamaarreetti amma tamaarree gallee qeetti argaa jaannu jibbane waan naxibiin nu jalaa buuteef jetti. Namni amma ofiillee utuma waan dubbanne mucattiitiyya ufumaan kun akka caakkee jaldeessaa.